Anshamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabuu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'a meeshaa ajaa'iba ta'e qabadheen dhufeera. Meeshaan kun meeshaa mana guutudha. Meeshaa kanaa obsaan dhaggeeffadhaa. Meeshaan kun baay'ee gurguddaa kan ta'ee fi akkasuma gootan jedhaani durbatti tana hoggaan yaamellee egaa waa'ee shamarranii waan ofi biyya arabaatti galte dinqisiifattii yookaan ajaa'ibsifattii qofa osoo hin ta'in dhugaa dubbachuu fi dhuguma dubartoonni biyya arabaatti gootadha. Maaliif dhiibbaa baay'eetu jira. Egaa dafeen kara yaada kiyyaa deemaa kana bichaa dubbadhee dhiibbaan mana hojjettuu hin jira daa'imman irraa eegalee ishii madaam irraa eegalee maalirraa biyya keessattis abbaa manaas qabaadhu obboleessas qabaadhu obboleettis qabaadhu dhiibbaan baay'een odoo jiru chaalenjii kana hunda wajjiniin wal qaqqabanii meeshaa hojjisiifatanii boruu ofiitiif boqonnaattan jiraadha. Meeshaan kun na barbaachisa jedhanii tattaafachaa jiru. Isa keessaa ka durbituun nama tokkodha. Egaa soofaa kanas ta'ee meeshaaleen kunis meeshaalee gurguddaadha. Qumsaaxiniin lama biiffeen kunis guddaadha. Tiibistaandiin kun layyatti kan jedheedha. Haala baay'eedhaan viidiyoo waraabee tiibistaandiin kun keessi isaatiillee madandaraadha. Booda banaa isaallee isinitti argisiisa. Dhumarrattan isinitti argisiisa. Tiibistaandiin kun mana kiyyas galee dheeras galchee bakka baay'een galchee ammas immoo namoonni xalabatan jiru. Namoota baay'ee biraadha. Kan bahee egaa kaakuni maalinni layyatti godhee hojjetameef keessaa raate taanaan keessi isaa madandaraadha. Cufanaa qaba, mastaawutii qaba. Mastaawutii isaatis booda isinitti argisiisa. Egaa biiffeen kuni karaa biifaa magaalatiin yeroo baay'ee ijoolleen baay'ees natti argitanii jirtu. Ijoolleen baay'eenis hojjisiifattanii galchifattanii jirtu. Kana garuu har'a layyatti qalamiin isaa layyatti akka argaa jirtan kun gurraacha miti keessatti egaa aduudha wanti kun aduu keessatti waraabe odoo aduu keessa ta'uu baate qalamiiwwan kun baay'ee kan nama simatanidha. Wajjin deema kun gooldi kararii yookaan warqaammaa jedhu wajjiniin deema kun ilaa amma kara oliitti yoo isinitti mul'ate ta'ee kara gaaddisni irra ga'e gurraacha miti jechuudha. Damaq jedhaadha. Amma aduu keessatti yookaatti wanni jedhu waan wanni jedhe wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa soofanillee aduu keessa ta'eetti. Malee soofaan kunillee baay'ee bareeduu fi filannoo obboleettiin kun kanaan naa hojjetamu jettee carqii isaa filatteedha. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa xarapheessaan kunillee gubbaarra yookaan bicaa yookaan warqaammaa karariidhaan dibamee xarapheessaan kunillee xarapheessaa baay'ee bareedduudha jechuudha. Teechoo kanallee ijoolleen baay'ee filattanii jirtu. Ijoolleen baay'eenis galfattanii jirtan waggaa darbe keessaa. Layyat kan isa godhe bichaan qalamii qofaadha. Qalamiin kun bakki teechoo isaa adii wanni kun gubbaarri isaa gurraacha osoo hin taane aduu ta'eeti. Keessatti hin calanqisa jechuudha. Gurraacha miti amma akkatti ilaaltan gurraacha jechuu dandeessu. Qarqarri isaallee wanni akka warqaammaa yookaan bicaadhaan dibame bicaa miti warqaammaa jedhama kuni. Egaa hin mul'ata aduu waan ta'eef malee bootan baay'ee boota waraabbii keenya baay'ee mijataa miti. Egaa kuni hunduuyyuu kan ta'e immoo haala bootatirraa kan ka'eedha. Diiggatu jira. Ho'arraati bal'ifatte boru sitti dhaabbabu sitti siksaa deemu kanaadha. Algaanis akka argaa jirtan argaa lama. Asumaan sareellee daawwadha. Zabanyoota qa'eettidha. Bakka dhaqanii hin qabanii isaantu eega qa'ee waan ta'eef iyyuu dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Algaan kun meetir kahayaa meetir kahamsadhaan jira. Egaa algaa kanarratti algaa kana meetir kahamsarratti abbaa gadaatiin hojjisiifattee abbaa gadaa tiraasii ittiin binne malee akka argaa jirtan tiraasii lama beebii tiraasiin jidduu keessa jirti. Tiraasii waan hin qabneef isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Carqiin isaa kunooti. Kunis immoo iyyuu yookaan dooqaammaa kararii kan jedhamuun ilaa sirriitti akka ilaaltaniifan abbaa gadaa akkatti inni bareedu. Ajaa'iba dhugaa algaa irratti keessattuu manatti yoo gale immoo maal akka fakkaatu. Dirribiidha wanti kun dirribiidhaan hojjetama. Baay'ee bareeda warroon hojjisiifachuu barbaadanis asumaanii isiniin jechuun jaaladha. Algaan kun saanduqa qaba. Algaan meetir kahamsaa kun yoo bantan saanduqa qaba. Waan feetan achi keessa godhatan namni amma saanduqa qaba jedhee baay'ee itti wanni hin jedhu komodiinaa lama wajjiniinidha. Saanduqa isaa waan barbaadan keessa kan taa'uu qabuudha. Meetir kahayaan garuu saanduqa hin qabu. Akka argaa jirtan immoo saanduqni jira gubbaarratti immoo iyyuu karaniin isaa adii dhangalee jira haala kanaan.
waa wajjiniin deemu wajjiniin gaafa hojjetan baay'ee bareeda. Akkatoo ilaaltan amma waan gurraacha wayii isinitti fakkaata aduudha. Aduu argaa jirtan kaayii yeroo aduu ta'u waraabee jechuudha malee osoo gaaddisni irra yeroo bu'e ta'e baay'ee tokko bareeda. Egaa kana caalaa immoo yoo rabbeedhe mana gizee ga'ee egaa ijoolleen baay'een naa ergu keessan haa galatoomanii meeshaan erga galee meeshaan bootaa qabateen booda garuu mana namaa fuudhetu akkana dabarsu baay'ee rakkisaadha. Asitti firiijii ni qabdi. Maashiniin kun immoo miiccaa kun kan ishiiti miti kanaadha. Baay'ee bareeda wanni kun amma waddadee jira. Wanni kun jechuudha firiijiin kun baay'ee bareeda. Warroonni bitachuu barbaada firiijiin oluma deema. Meeshaan maashiniis oluma deema. Wanti gaddeebi'een jiru egaa kana fakkaataa isiniin jechuun jaaladha. Egaa haala kanaanidha meeshaan bayeetoo kan jiru dhiifama wajjiniin isiniin jechuun jaaladha. Wanti yaada qabaatanis yoo jiraattan meeshaa kana yeroo baay'ee gatii isaa nuu dubbadhu naan jettan dhiifama kanan isiniin jechuu dhufe kanaafidha. Maaliif meeshaa kun ammaa miti kan kennatte obboleettiin kun egaa asuma jala jirti ni dhaggeeffatti. Obboleewwan illee qabdi karaa biraatti hojjisiisanii ishiin immoo asitti na biratti hojjisiiste meeshaa kanallee asuma wal bira qabaa laalaa isiniin jechuun jaaladhaa. Mana soogal osoo naa danda'ame mana ishii dhaquu naan barbaada jechuudha. Obboleettii kana hedduu wajjiniin turre biyyaansi obboleettiin kun kara waggaa tokko fixee waggaa lammaffaa keessa jira. Erga na biratti qabdii kennatte meeshaa duraanitiin gatii duraanitiin meeshaan kun kan bahe amma osoo isinitti himee dachaa isaa dabale. Ishiin illee ka azala jirtin dhageessi warroonni hiriyoonni ishee obboleewwan ishiillee hin dhagahu jechuudha. Meeshaan kun amma yeroo kanatti daran dabale dachaadhaan jechuudha. Kana jedhee isinitti himuun baay'ee natti ulfaata. Kanaaf yeroo baay'ee dhiifama meeshaa himuun na rakkis tokko manni mukaa kun odoo koo ta'ee konfideksii mataa kiyyaa qabaadhetanii ittis kassaaru jedhee kanan dubbadhe sanirra dhaabbadha. Waa tokko wanni sinnaa beekuu qabdan. Manni mukaa kun kan mataa kiyyaatti miti abbaan kiraatti kaffaleet sarraatanyaatti kaffalee yeroo baay'een dubbadhe sarraatanyaatti baaset meeshaa ofeessisutti baase na hawwaatta kanaan malee na hawwaatta'u jedhee gatii ofii baasa. Gatii inni baase san irratti immoo ani dabaluu hin danda'u hir'isuu hin danda'u. Kanallee naa hubachuu qabda. Yeroo baay'ee galatoomaa garuu ijoolleen baay'een maamiloonni baay'ee wanni ta'an kara koon dhufanii galata rabbii na hubattanis obboleettii kun bara dheeraa wajjin hin turre dhugaanis hin jedha keessa darbeen obboleettii kana meeshaa kana yoo galfatte walirraa fagaannaa hanga jedhu dirasiin ga'e jechuudha. Maaliif waggaa lamaaf deemna waggaa lama bakka amma xiqquma hanqata waggaa lama guutuudha jechuudha. Dhugaanis hin jedha hanga kana wajjin turre yeroo dheeraa wajjin hin dabarsine waliin haasaa waliin taphachaa amma immoo kun xumura irra geenye jirra galata rabbii meeshaan ishii haala kanaan ba'eefii jira. Egaa akkasinis yaada hoo qabaattan qeeqasoo qabaattan wantoota qabdan hundaayyuu bilbilli kiyya banaadha. Bilbila kiyya taambileerra isinii teechisee jira na dubbisuu dandeessanii kunoo biiffee fi tiibistaandii wal bira waan gala ta'eef haala kanaan algaa fi qumsaaxiniin immoo wal bira gara waan ta'eef haala kanaan ba'ee jira isiniin jechuun jaaladhaa. Baay'izawwee meeshaan kun lachuu adiin jiru dura adiin jiru adiidhaan hin barbaanne haala kanaan hin bareeda hin deema mana koo wajjin kan jedhudha jechuudha. Qalamiin kanas argaa jirtu deebisee soofas argaa jirtu. Egaa soofaa kana jidduutti aduun baay'ee gadi bahaa jira. I don't know bichaa bootaa kana sirriitti akkamitti akka isin hubattan hin beeku. Bakka gaaddisni jiru kaffitaa soofaa haala kanaan jira. Isiniin jechuun jaaladha. Baay'izawwee soofan jira jedhameetoo hojjetamu jiraate taanaan soofaa bakka jira biraandii soofaa ta'eetoo hojjetamu haga har'aa dirasii soofan nu biraa ba'e dubbii tokkollee hin qabnu galata rabbi. Maaliif borus waqqafamuu hin barbaadu nama guddachuu barbaadudha. Nama hojjetee jijjiiramee akkuma nama kamuu biyya ofii keessatti goota jedhame tokko ta'ee bahuu barbaadu waan ta'eef waan inkanii qabu tokko muka isarraa hojjetamu ta'ee jechuudha. Carqii isaa ta'ee waan tokko mudoo tokkotti maqamee toon hojjetu. Wajjin nan hojjedha jechuu kootiif miti warri galfattan ragaadha. Inni ofii keessanii manatti galchitanii akka mana daansii qofa bichaa meeshaa keessanitti nama oliin guurina. Meeshaa siraata mataa isaa qaba. Tanaan dura viidiyoo hojjedheen ture. Ijoolleen dhaggeeffatte dhugaadha jettanii jirtu kunooti. Tiibistaandii duratti isiniin jedhe sun haala kanaan kunoo madandaraan ishii keessaa haala kanaan jira. Duraan garuu akkanatti miti kan bahaa turan. Madandaroonni kuni maaliif waan addaa naaf haa ta'u jettee waan addaa naa godhi naa hojjedhu. Naan jennaan waan addaa kana amma cufanaa qaba as keessa waan barbaadde godhachuu qabdi. Cufanaa isaa immoo booda argitu
kunooti cufanaan isaa kana mastaawotiidha cufnee jirra cufaa qabaa kunooti asiin immoo shelfiin madandaraa qabdii kunooti bootan immoo jibbaa si teechifachuu barbaadde kunooti jalaan cufanaa qabaa haala kanaan hojjetamee fi ba'ee jechuudha.